Ashamaa harka fuunii kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduuwwan biyya keessaa fi biyya alaa waqtaa'oo ta'an isiniif qabanneetiin jirra. Akkasumas oduu dinqisiisos dhumarratti kan isin dhageessinu ta'a. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Dr. Geediyoon ministeera alaa Raashaa waliin mari'atan. Ministeera dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximaatiyoos ministeera dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov waliin mari'ataniiru. Foorumii tumsa ministeerota Raashaa Afrikaa jalqabaa ceenatti marii taasisan hariiroo Itoophiyaa fi Raashaa caalmatti cimsuun akkaataan danda'amu irratti mari'achuu isaanii ibsameera. Kana malees foorumiin tumsa ministeerota Raashaa Afrikaa geggeeffamaa jira. Lammiileen Falasxiin Gaazatti ajjeefaman keessaa 70 dubartootaa fi daa'imman ta'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibse. Akka dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti namoota miidhamanii fi qe'ee isaanii irraa buqqa'an keessaa 44 daa'imman yoo ta'an 26 immoo dubartoota jechuun gabaaseera. Waajjirri mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii namoota 6 keessatti qofa waraana Gaazaa keessatti ajjeefaman keessaa 70 dubartootaa fi daa'imman akka ta'an mirkaneesseera. Ejensichi akka jedhetti Israa'el meeshaalee waraanaa naannoo uummanni itti baay'atutti miidhaa bal'aa geessisan fayyadamuu isheetiin lakkoofsi namoota du'anii hanganaa ol ta'uu akka danda'u du'a tokko ammoo dhoo'insa meeshaa waraanaa gareewwan hidhattoota Filistiin oomishan irraa kan ka'e ta'us dubbataniiru. Gabaasni kun akka jedhetti seera idil-addunyaa cabsuu kan kanaan dura hin argamne yoo ta'u balaa waraanaa fi yakka hammeenyaa biroo akka kaasu ibsameera. BBC'n jimaata darbe gabaasa kanaaf deebii barbaaduuf raayyaa ittisaa Israa'el dhaqee turus deebii akka hin arganne gabaasa isaatiin yaadachiiseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii adoolessa bara 2023 hanga eebla 2024 gidduutti Gaazatti namoonni 10,000 lakkaa'aman ajjeefamuu mirkaneeffadheera jechuun katabeera. Qorannoon kun namoota dhuunfaa du'uun isaanii mirkanaa'e keessaa 44 daa'imman yoo ta'an 26 immoo dubartoota ta'uu gabaaseera. Namoota du'an keessaa irra caalaan daa'imman umriin isaanii waggaa 5 hanga 9 jidduu jiran ta'us ragaan kun ni agarsiisa. Namoota ajjeefaman keessaa 80 gamoo mana jireenyaa keessaa gaaddisa keessa osoo jiran kun isaanii baduu ejensichi dabalee ibseera. Daataan gabaasa kana keessatti walitti qabame akka agarsiisutti dhimma dhabuun meeshaan waraanaa itti fayyadamanii fi tooftaan lolaa du'a lammiilee nagahaaf sababa guddaa ta'eera jedhan. Akka ragaan ministeera fayyaa Gaazaa agarsiisutti Gaazaa keessatti ji'oota 13 darban qofa keessatti namoonni 43,300 ol du'uu isaanii dubbataniiru. Gaazaa keessatti hanga ammaatti reeffi namoota hedduu gamoo boombiin burkutaa'ee jalatti akka argamu ni amanama. Ministeerri fayyaa namoota ajjeefaman irra caalaan isaanii odeeffannoo guutuu argachuu isaa ibsuun namoota du'an keessaa 300 keessaa tokko daa'ima ta'uu gabaaseera. Hoogganaan mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Volker Turk ajjeechaa fi miidhaan namoota nagahaa kanaan dura hin argamne kun kallattiin bu'aa qajeeltowwan bu'uuraa seera mootummaa idil-addunyaa kabajuu dhabuu isaati jechuun dubbataniiru. Qondaalli kun seera idil-addunyaa eeruun qaamoleen wal waraanaa jiran loltootaa fi lammiilee nagahaa adda baasuu akka danda'an walmadaalummaa barbaachisummaan waraana miidhaa namoomaa irra akka ga'u waliin qoonni kana caalan akka hin raawwatamne akeekkachiisaniiru. Biraatiin pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin bilbilaan mari'atan. Erdogan Tiraamp waliin bilbilaan haasa'uu fi Turkiin akka daawwatan affeeruu isaanis dubbataniiru. Deeggarsa meeshaa waraanaa Israa'eliif taasifamu dhaabuun jalqabbii gaarii ta'uu akka danda'an Tiraamp Israa'el waraana kana akka dhaabus itti himneerra jechuun dubbataniiru. Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan har'a akka jedhanitti irra deebiin pirezidaantii Ameerikaa ta'uun kan filataman Doonaald Tiraamp Israa'eliin waraana kana akka xumurtu akka itti himan dubbataniiru. Pirezidaantichi deeggarsa meeshaa waraanaa Israa'eliif kennitu xumuruun jalqabbii gaarii akka ta'us yaada dhiyeessuun Reuters gabaaseera. Tiraamp yeroo duula filannoo isaanii walitti bu'iinsa dhaabuuf waadaa galaniiru. Waadaan sun akka raawwatamuu fi Israa'el lola akka dhiistu akka itti himanis dubbataniiru. Erdogan itti dabaluun Tiraamp Israa'el Filisxeem fi Libaanos qabattee jirtu dhaabuuf deeggarsa meeshaa waraanaa Ameerikaan Israa'eliif gootu yoo dhaabde jalqabbii gaarii ta'a jedhan. Turkiin Israa'el naannoo Filisxeem fi Libaanos qabachuu ishee cimsitee kan mormitu yoo ta'u hariiroo daldalaa Israa'el waliin qabdu addaan kutuus ibsiteerti. Biyyi isaanii dhimma duguuggaa sanyii mana murtii idil-addunyaa Israa'el irratti dhiyaate deeggaruun falmii itti fufteerti. Erdogan akka jedhanitti pirezidaantummaan Tiraamp baha giddugaleessaa madaallii humna amma jiru irratti dhiibbaa ni qabaata jedhanii imaammata Ameerikaan amma qabdu hordofuun rakkoo naannichaa hammeessuu akeekkachiisaniiru. Hariiroon Turkii US waliin qabdu akka irra deebiin gurmaa'uu kan barbaadan Erdogan
Tiraamp waliin bilbilaan haasa'uu fi Tarkii akka daawwatan affeeruu isaanis dubbataniiru. Dhumarrattis Tiraamp waamicha kana fudhachuun akka biyya isaanii dhufanii daawwatan abdii qabaachuu Erdogan dubbataniiru. Waraanni Kooriyaa Kibbaa Kooriyaan Kaabaa mallattoo GPS koo haleelte jechuun komatte. Hojiin GPS jaamingii Kooriyaa Kaabaa jimaata jalqabee hanga dilbataatti kan ture yoo ta'u dooniiwwan galaanarraa hedduu fi roota siivilii 10 irratti miidhaa geessise jechuun Kooriyaan Kibbaa komatteerti. Dargaggoonni barattootaa fi qondaaltonni liigii dargaggootaa dabalatee onkololeessa bara 2024tti iyyannoo isaanii mallatteessanii waraana Kooriyaa Kaabaa keessatti makamuuf yookaan gara tajaajilaatti akka deebi'an miidiyaaleen mootummaa Kooriyaa Kaabaa ni mul'isu. Kooriyaan Kaabaa haleellaa sirna ejjennoo addunyaa GPS jaaming raawwattetti waraanni Seewul akka jedhetti hojiin jeequmsaa itti fufee jiru kan Kooriyaa Kibbaa keessatti dooniiwwan hedduu fi xayyaarota siivilii 10 hedduu miidheera jedhan. Kooriyaan Kaabaa kaleessaa fi har'a adoolessa 8 hanga 9 Haeju fi Kaasang keessatti kaka'umsa haleellaa GPS gaggeessiteerti jechuun ibsa yoo baasan sababa kanaan dooniiwwanii fi xayyaaronni siivilii 10 jeequmsi tokko tokko mudachaa akka turan ibsaniiru. Kanumarratti warri Kibbaa Kooriyaan Kaabaa gidduu seenummaa kana hatattamaan akka dhaabdu gaafachuun ishee gaafatamummaa cimaadhaan akeekkachiisteerti. Caamsaa 29 fi waxabajjii 2 gidduutti sababa gidduu seenummaa Kooriyaa Kaabaatiin xiyyaaronni 500 fi dooniiwwan 100 lakkaa'aman rakkoo GPS akka mudatan mootummaan Kooriyaa Kibbaa yeroo sanatti ibsee turuun ni beekama. Seewul qaama aviyeeshinii dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhaabbata siivil aviyeeshinii idil addunyaatti himachuun Kooriyaan Kaabaa hojii kana akka dhaabdu akeekkachiifteerti. Dhaabbanni oduu Kooriyaa Kibbaa Yonhap jilbata darbe akka jedhetti haleellaan jaaming GPS yeroo dhiyootti raawwatame gidduu seenummaa bal'aa Kooriyaan Kaabaa fi waxabajjii keessa raawwatte waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu isa gadaanaadha jedhan. Ji'oota darban keessa waldhabdeen Kooriyaa lamaan gidduu jiru hammaataa dhufuun yaalii misaa'elaa Pyongyang Kooriyaa Kaabaa bu'uuraalee geejjiba kaabaa fi kibbaa wal qunnamsiisuu barbadeessu dhiheenya kana balfa baaloon kaabaatti furguggifame irraa Kooriyaa Kibbaa irratti gatamuu fi bobbaa kaabaa gabaafame. Loltoonni Kooriyaa Kaabaa Yukureen keessatti Raashiyaaf lolaa jiraachuu kan jedhu haala yeroo hammeessaa jiraachuun ibsameera. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Qorannoo Kooriyaa Kibbaa Seewul jiru Yoong Moon dhaabbata oduu Associated Press akka himanitti sababni gidduu seenummaa kanaa xiinxallamuu qaba jechuun dubbatan. Dabaluunis haleellaan GPS balaa xiyyaaraa haala hamaa ta'e keessatti mudachuu danda'u dabalatee taateewwan ciccimoo biraatiif balaa guddaa fida jechuun akeekkachiisaniiru. Kooriyaan Kibbaa jimaata darbe misaa'ela fageenya gabaabaa lafa irraa lafatti geggeessu kan Haimoo gara galaanaatti dhukaasuu himte. Waraanni kun doorsisa Kooriyaa Kaabaa kamiifuu Seewul murtoo cimaa fi deebii hamaa kennuuf qophii ta'uu ishee kan agarsiisudha jedhan. Misaa'eloonni Hain immoo dandeettii haleellaa dursaa biyyattii Kiilcheeyin jedhamuuf furtuudha jechuun kunis mallattoon haleellaa Kooriyaa Kaabaa dhihoo jiru Seewul keessatti haleellaa yoo kan raawwatu ta'e deebii hatattamaa kennuudhaaf jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduun keenya ammas akkumatti fufetti jira. Oduu dinqisiisootti dabarra. Dubartoonni Ameerikaa hedduun saalqunnamtii dhiirotaa irratti qoqqobbii kaa'uuf duula eegaluuf jedhame. Duulli kun miidiyaa hawaasaa irratti kan eegale yoo ta'u uggurri waggoota 4 itti aananiif kan itti fufu ta'uunis dubbatameera. Dhimmi filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa kibxata darbe geggeeffamee xiyyeeffannoo addunyaa hawwachuun ammas akkuma itti fufetti jira. Filannoo kana irratti dorgomtoonni ijoon Doonaald Tiraamp fi Kaamelaa Haris yeroo duula filannoo isaanii dhimmi ulfa baasuu ajandaa falmii ijoo ta'uun ni yaadatama. Kaadhimamtuu paartii Dimookiraatotaa kan ta'an Kaamelaa Haris ulfa baasuun mirga namoomaa ta'uu qaba. Murtoon kunis namoota dhuunfaaf kennamuu qaba jechuun kan falman yoo bu'aan paartii Riippaabilikaan Doonaald Tiraamp kana dubbatanii mirga uumamaas ta'uu ejjennoo mootummaan dhimmicha irratti murteessuu qabu jechuun falmaa turaniiru. Kaadhimamtoonni lamaan dhimmicha irratti ejjennoo qaban erga qulqulleessanii booda dhiironnii fi dubartoonni yaada kana deeggaran Doonaald Tiraampiif sagalee kennuun injifataniiru. Bu'aa filannoo kanaa beeksisuun hordofee dubartoonni mirgi isaanii dhorkamee jira jechuun dubartoonni dhiirota irratti qoqqobbii saalqunnamtii akka kaa'an gaafataniiru. Gaazexaan Telegiraaf akka gabaasetti duulli marsariitiiwwan hawaasaa irratti eegalame kun dhiironni bilisummaa keenya dhoowwuu fi qaama keenyatti akka gammadan eeyyamuu hin qabnu jedhan. Ergaawwan daddabarsuun akkasumas dubartoonni aappii jaalalaa bilbila isaanii keessaa haquun waggoota 4 dhufaniif akka dhorkan waamichis godhameera. Ameerikaa bira darbee sochiin feeminizimii Foorbii kan Kooriyaa Kibbaa keessa jiru duula filannoo kanarratti hirmaachuu fi Doonaald Tiraamp mormuu isaa beeksisee ture. Sochiin Foorbii jedhamu kun jechoota 4 afaan Kooriyaa Kibbaa irraa kan dhufe yoo ta'u kana jechuun walqunnamtii saalaa hin raawwannu hin heerumnus ijoollees hin argannu kan jedhudha jedhame. Oduu fi odeeffannoowwan keenya guyyaa irraatiif qabanne isaan gammaatti dhageeffattanii kan isin waliin ture Amiin Shubbiseetiin waliin waan turtaniif isin galatoomfanna.